yoo hin beekinati nama komachuun barbaachisu dubartii biyya arabaa gabbaatee arrabsuun barbaachisu jechuudha si galee waajjira mootummaatti kun qoramtees yoo si dabarteedha kan itti filatamtu dhugaan dhugaa gatii ta'ee fi liqimsuu danda'u qabdan si galee nama arrabsu shaarmuxa maarree na arrabsa rakkoo miti garuu ofii isiniif ni mabar anatu siyaasa malee waan akka siyaasa uyyuu fedhu garuu gaafa sin gabbaatanii dubartii biyya arabaattanii afaan bantanii isuma dhugumaatti nama qaanfachiisa si galee perfect walitti mutu barbaachisaa jechuudha si galee amma dubartiin biyya arabaa yaani infuudinaayyuu maarreen godinaayyuu jetta si galee እና ባንጋሊፍ ፓኪስታኒ አን ባንጋሊፍ ፓኪስታኒ አርገን ቤኳስ በረን ባንጋሊፍ ፓኪስታኒ አርገን ቤኮችን አርገን ዱፌ መኑ መጣላባን ጅራ አቹማኖ ጀቻ ጀራ ሲገሌ ቪዲዮ ተናካ አከሚት ተነላለሱ እና ገቲ ከናፊ ፓኪስታኒ ማሊፍ ነረደምቴ ፓኪስታኒ ፍለቴ ሼን ስረደምቴ ፓኪስታኒ ፍለቴ ሱኒ ማሊፍ ዳጨ ዲያቲ atis dhiiradha paakistaniinis dhiiradha si galee tokkoffaa dhiirummaa keessan ispoortiidhaan of cimsaa bakka qaama keessan ispoortiidhaan cimsitanii ennaani wanti hundumtuyyuu simpilisniif ta'a wanti hundumtuyyuu salphaasniif ta'a yoo uffattan illee sinirraa bareeda waan hundumtuu sin jedhee bar dubartii bira yoo deemte illee gammachiisuu danda'u qabda dandeessa deebee saayikoloojistii baradhaa waa dubbisaa sin galee waa dubbisuun nama qaroomsa gatii ta'ee fi waa dubbisaa dubartii akkamitti gammachiisaa jedhe maarri maal gochiif na fuutarii nan gammachiisu taana nan gammachiistu taatee jennaan amma dubartiin isheen biyyaa jedhe bari eewdanii gurbaan abdiishaa jedhan sun dubartiin isheen biyyaa yooti gammachiiste yooti gammachiisnes afaan ishee qabattee si wajjin jiraatti summa billaan hin jiraadhu malee naalaan sittabu maal abbaa keessa dubiraa fuudha qofaa kun rafu tiraasii hammadhe nan gammachiisu taana ammoo dhugaa rabbisi bukkeen taa'u maalin si biraa fuudha bar maafi dharmee koo dhiisee maatii koo dhiisee haadha koo abbaa koo dhiisee kan hin dheerumuu fi maalifidha gammadee jiraachuufidha bar rahaa godhee jiraachuufidha bar yooti hin gammachiisnes yooti gammachiisnes afaan ishee qabattee si wajjin teessi maalirraa futamsi wajjin taagaan maalidhati maaloodhaas faana ta'a sammuu keessanii aayidoloojii akkasii sammuu keessaa jechuudha haraa baasa okay aayidoloojii akkasii sammuu keessaa haraati baasa dhugaan jirtu kanuma dhagatiiteef yoo haadha manaa kee hin gammachiisin hin fuudhin akkamittiin haadha manaa kee gammachiisuu akka dandeessu tilmaamii jechuudha nuti namadha malee hayawaanota miti nuti namadha malee hindaaqoo miti si galee hindaaqoon taraa zimmettee mandaaqoo wal yaabde walirraa bubbuuti miti waan akkasii jira miti dubartiin akkas miti bara dubartiin hindaaqoo miti kan gaafuma simmeetiin keessatti dhufu yaabdee akka barbaadde taatee isa booddee irraa buutu jechuudha si galee akkamitti dubartii gammachiisuu danda'a jedhe saayikoo isaa baradhu qoradhuuti fuudhii jechuudha osoon qoratiin hin fuudhin gatii kanaaf dubartii biyya arabaattanii nama rabsinaa rakkoon keenya eessadha eessa keessattiitu rakkanneen naanitu dubartiin gabbaatee abbaan manaan kiyya hojiin danda'u jettee sheekatti himattee jedhiiti tiigii godhii jechuudha si galee himachuun maal rakkoo qaba dubartiin isheen amma ishee durii miti laa akkasitti quba qabaadha ijoollee keenya dubartiin isheen amma jirtu ishee durii miti haadha keenya faakoo keenya minaaminii miti gatii kanaafi isheen amma jirtu dhugaa jirtu imti gatii ta'ee fi furadha intalli dubbatte suni bilginnaa ishee mul'isu dhugaa dubbatte amannaatii furadha si galee dhiirri tokko anaan gammachiisu taana walla billa ani hin fedhuun si jedhe bar maal abbaa isaanirraa fudhata raasii koo ammadhee rafu yoo nan gammachiisin itti namni tokko jechuun jira miti simmeetiin koo jira miti dhanni koo waa tokko iyyuu tun ta'in utu waan tokko natti dhagaamini yeroo hundumaa namni sun narra koree akka fedhe ta'e bu'a taanaan an qodaadha mokkami dhiiroo qodaadha mokkam akka barbaade namni narra koree narraa gadi bu'aan hoomaayyuu yaadaan simmeetii koo eeggachuu hin danda'u miira koo eeggachuu hin danda'u yookaasu abbaan manaan koo dhirsi koo anaan gammachiisuu hin danda'u akka fedhetti narruma ba'ee saatii fedhe narra ba'ee saatii isa barbaachise deebi'ee ciisa taana maallaan godharinaaf wallaan si wajjin hin jiraadhu malee amante samanuu baattes dubartii biyya arabaa fuutees fuudhuu baattes dhugaan jirtu kanadhaan liqimsii jechuudha tokkoon tokkoo kee dhugaan jirtu kanadhaan liqimsi na gammachiisuu hin dandeessu taanaan natti jechuun ana qofa jechuun akka koo jedhe
dubartii gammachiisuu hin dandeessu taanaan hin fuudhin fuudhuun hin barbaachisu. Fuudhuu fi jalqaba saayinsii fuudha sana qoradhu. Saayinsii isaa jechuudha si galee. Amma gurbaa wayifaa jechuun wallaayati duu qabda. Maaliif amma jechuudha dhugaa rabbi gurbaa wayifaa maal jedha seeti. Sadii sinin ga'u jedha si galee. Sadii sinin ga'u akkamittiin akkaseetti ilaa illallah mataa qabatee ya si galee. Sadii sinin ga'u jedha si galee. Sadii miti lana eeggeeffadhaa waa isiniif hima. Sadii miti siltii isaa beektanii muudii isaa beektanii jennaani tokkoyyuu gaadha. Nama gammachiisuu fi 3 4 5 6 7 deddeebi'uun hin barbaachisu si galee. Siltii isaa beektanii jennaan miira haadha manaa keessanii heeddanii saayitii isheen barbaaddeetti deemtanii jennaan sii tokko baqiidha jechuudha. Sii tokko siin jedhee bar sadii miti si'imti tokko iyyuu baqiidha. Kana amanaa fudhadha. Sadiin ga'u maarreen ga'u jinniin ga'u maalati ati nama hayawaana yaanii ati manaa kee utuu simmeetii hin qabaatiin ati manaa kee utuu si wajjin fedhii gochuu hin qabaatiin akka baala mukaa siifachi raafamu irra kortee irraa bu'uun maal jedhamame? Omaa faayidaa hin qabu jechuudha. Gatii kanaaf dhiirri keenya rakkina keessan hubachuu dadhabuu keessantu dubartii isin arrabsiisaa jechuudha. Dubartii kan isin gabbaatanii arrabsitanii fi rakkina keessa waan hubneefidha. Akkasitti quba qabaadha. Dhugaan jirtu kanadhaan liqimsaa jechuudha si galee. Miira dubartii egaa dubartiin uumamumaan jechuudha. Uumamuu rabbi sila uumeeni miirri ishee akka keessan miti si galee naxxaaddaaf jechuudha. Jira miti dubartii madhanna shoo'isuuf iyyuu saatii meeqa isinitti furata si galee. Kan keessan garuu daqiiqaa 5 daqiiqaa 2 iyyuu isinitti furatu akka barbaadanidha. Gatii kanaaf saatii ishee dhanna shoo'iste miira ishee eedde saatii ishee barbaaddutti yoo deemte sadii miti tokko gaadhaa isiniin jedhee baru. Sadii miti sii tokko baqiidha. Sii tokko jechuudha yoo muudii isaa beektan. Kanaaf zimmetanii dhugaa rabbi jechuudha amashuun gaafa tilmaamaa si ol naffiiga si galee zimme deema namni wayi zimme yoo hin beekinati nama komachuun barbaachisu dubartii biyya arabaa gabbaatee arrabsuun barbaachisu jechuudha si galee. Waajjira mootummaatti qoramtees yoo si dabarteedha kan itti filatamtu. Dhugaan dhugaa gatii ta'ee fi liqimsuu danda'u qabdan. Sini galee. Nama arrabsu shaarmuxa maarree na arrabsa rakkoo miti garuu ofii isiniif ni mabara. Anatu siyaasa malee waan akka siyaasa iyyuu fedhu garuu gaafa isin gabbaatanii dubartii biyya arabaa jettanii afaan bantanii isuma dhugumaatti nama qaanfachiisa sini galee. Perfecti walitti mutu barbaachisaa jechuudha. Si galee. Amma dubartiin biyya arabaa yaani fuudhinaa iyyuu maarreen godhinaa iyyuu jetta si galee. Anna Baangaliif Paakistanii argeen beeku. Asbeeran Baangaliif Paakistanii argeen beeku. Achiin argin dhufee manuma xalabaan jira. Achumaan hojjechaa jira si galee. Viidiyoo tan akkamitti tana laallasu. Anna gatii kanaaf Paakistanii maaliif narra deemte Paakistanii filatte? Isheen sirra deemte Paakistanii filatte suni maaliifidha jedhii yaadi. Atis dhiiradha Paakistaniinis dhiiradha si galee. Tokkoffaa dhiirummaa keessan ispoortiidhaan of cimsaa baqa qaama keessan ispoortiidhaan cimsitanii ennaani wanti hundumtiyyuu simpilii isiniif ta'a. Wanti hundumtiyyuu salphaa isiniif ta'a. Yoo uffattan illee isinirraa bareeda. Waan hundumtuu isin jedhee bara. Dubartii bira yoo deemte illee gammachiisuu danda'u qabda. Dandeessa. Deebee saayikoloojistii baradhaa waa dubbisaa isinii galee. Waa dubbisuun nama qaroomsa gatii ta'ee fi waa dubbisaa dubartii akkamitti gammachiisaa jedhe. Maarri maal gochiif na fuutarii na gammachiisu taanaan. Na gammachiistu taatee jennaan. Amma dubartiin isheen biyyaa jedhee bari eewdanii gurbaan abdiishaa jedhan sun dubartiin isheen biyyaa yoo ti gammachiistes yoo ti hin gammachiisnes afaan ishee qabattee si wajjin jiraatti. Summa billaan hin jiraadhu malee naalaan sittabu maal abbaa keessa biraa fuudha qofaa kun rafu tiraasii hammadhe. Nan gammachiisu taana ammoo dhugaa rabbisi bukkeen taa'u maalin si biraa fuudha bara. Maafi dharmee koo dhiisee maatii koo dhiisee haadha koo abbaa koo dhiisee kan hin dheerumuu fi maaliifidha gammadee jiraachuufidha bara rahaa godhee jiraachuufidha bara. Yoo tin gammachiisnis yoo ti gammachiiste afaan ishee qabattee si wajjin teessi maalirraa fuutam si wajjin taagaan maalidhati maaloodhaas faana ta'a. Sammuu keessanii
ideology akkasii sammuu keessa jechuudha haraa baasa. Okay, ideology akkasii sammuu keessa haraati baasa. Dhugaan jirtu kanuma dhagatiteef yoo haadha manaa kee hin gammachiisin hin fuudhin. Akkamittiin haadha manaa kee gammachiisuu akka dandeessu tilmaamii jechuudha. Nuti namadha malee hayawaanota miti. Nuti namadha malee hindaaqoo miti sii galee hindaaqoon taraa zimmettee mandaaqoo wal yaabde walirraa bubbuuti miti waan akkasii jira miti. Dubartiin akkas miti bara. Dubartiin hindaaqoo miti kan gaafuma simmeetiin keessatti dhufu yaabdee akka barbaadde taatee isa booddee irraa buutu jechuudha sii galee. Akkamitti dubartii gammachiisuu danda'a jedhe. Saayikoo isaa baradhu qoradhuuti fuudhii jechuudha. Osoon qoratiin hin fuudhin. Gatii kanaaf dubartii biyya rabaattanii nama rabsinaa. Rakkoon keenya eessadha? Eessa keessattiitu rakkanneen naanitu dubartiin gabbaatee abbaan manaa kiyya hojii hin danda'u jettee sheekatti himattee jedhiiti tiigii godhii jechuudha sii galee. Himachuun maal rakkoo qaba? Dubartiin isheen amma ishee durii miti laa. Akkasitti quba qabaadha ijoollee keenya. Dubartiin isheen amma jirtu ishee durii miti. Haadha keenya faakoo keenya minaaminii faa miti. Gatii kanaafi isheen amma jirtu dhugaa jirtu miti gatii ta'eefi furadha. Intalli dubbatte suni bilginnaa ishee hin mul'isu. Dhugaa dubbatte amannaatii furadha. Sii galee? Dhiirri tokko anaan gammachiisu taana walla billa ani hin fedhuun. Ani hin fedhuun si jedhee bara. Maal abbaa isaanirraa fudhata raasii koo ammadhee rafu yoo nan gammachiisin. Itti namni tokko jechuun jira miti simmeetiin koo utuu jira miti dhanni koo waa tokko iyyuu utuu hin ta'in utuu waan tokko natti dhagaamini yeroo hundumaa namni sun narra koree akka fedhe ta'e bu'a taanaan an qodaadha mokkami dhiiroo. Qodaadha mokkam akka barbaade namni narra koree narraa gadi bu'aan hoomaayyuu yaadaan simmeetii koo eeggachuu hin danda'u. Miira koo eeggachuu hin danda'u yookaasu abbaan manaan koo dhirsi koo anaan na gammachiisuu hin danda'u akka fedhetti narruma bahee sa'aatii fedhe narra bahee sa'aatii isa barbaachise deebi'ee ciisa taana maallaan godharinaaf wallaan si wajjin hin jiraadhu malee amante samanuu baattes dubartii biyya rabaa fuutees fuudhuu baattes dhugaan jirtu kanadhaan liqimsii jechuudha. Tokkoon tokkoo kee dhugaan jirtu kanadhaan liqimsi. Na gammachiisuu hin dandeessu taanaan natti jechuun ana qofa jechuun akka koo jedhe dubartii gammachiisuu hin dandeessu taanaan hin fuudhin fuudhuun hin barbaachisu. Fuudhuu fi jalqaba saayinsii fuudha sana qoradhu. Saayinsii isaa jechuudha sii galee. Amma gurbaa wayifaa jechuun wallaayatti du'uu qabda. Maaliif amma jechuudha dhugaa rabbi gurbaa wayifaa maal jedha seeti. Sadii sinin ga'u jedha sii galee. Sadii sinin ga'u akkamittiin akkaseetti ilaa illallah mataa qabatee sii galee. Sadii sinin ga'u jedha sii galee. Sadii miti lana eeggeeffadha hawaasniif hima. Sadii miti siltii isaa beektanii muudii isaa beektanii jennaani tokkoyyuu gaadha. Nama gammachiisuu fi 3, 4, 5, 6, 7 deddeebi'uun hin barbaachisu sii galee. Siltii isaa beektanii jennaan miira haadha manaa keessanii heeddanii sa'aatii isheen barbaaddeetti deemtanii jennaan sii tokko baqiidha jechuudha. Sii tokko siin jedhee bar sadii miti si'imti tokkoyyuu baqiidha. Kana amanaa fudhadha. Sadiin ga'u maarreen ga'u jinniin ga'u maalati ati nama hayawaana yaanii ati manaa kee utuu simmeetii hin qabaatiin ati manaa kee utuu si wajjin fedhii gochuu hin qabaatiin akka baala mukaa siif achi raafamu irra kortee irraa bu'uun maal jedhamame? Omaa faayidaa hin qabu jechuudha. Gatii kanaaf dhiirri keenya rakkina keessan hubachuu dadhabuu keessantu dubartii isin arrabsiisaa jechuudha. Dubartii kan isin gabbaatanii arrabsitanii fi rakkina keessa waan nu binneefidha. Akkasitti quba qabaadha. Dhugaan jirtu kanadhaan liqimsaa jechuudha sii galee. Miira dubartii egaa dubartiin uumamumaan jechuudha. Uumamuu rabbi sila uumeeni miirri ishee akka keessan miti sii galee naxxaaddaaf jechuudha. Jira miti dubartii madhanna shoo'isuuf iyyuu sa'aatii meeqa isinitti furata sii galee. Kan keessan garuu daqiiqaa 5 daqiiqaa 2 iyyuu isinitti furatu akka barbaadanidha. Gatii kanaaf sa'aatii ishee dhanna shoo'iste miira ishee eedde sa'aatii ishee barbaaddutti yoo deemte sadii miti tokko gaadhaa isiniin jedhee baru. Sadii miti sii tokko baqiidha. Sii tokko jechuudha yoo muudii isaa beektan. Kanaaf zimmetanii dhugaa rabbi jechuudha machuun gaafa tilmaamaa si ol naffiiga sii galee zimme deema namni wayi zimme yoo hin beekinati nama komachuun barbaachisu dubartii biyya rabaa gabbaatee arrabsuun barbaachisu jechuudha sii galee. Waajjira mootummaatti qoramtees yoo si dabarteedha kan itti filatamtu.
dhugaan dhugaa gatii ta'ee fi liqimsuu danda'u qabdan. Isinii galee namarraaf shaarmuxa maarree naarrabsa rakkoo miti garuu ofii isiniif ni mabar. Anatu siyaasa malee waan akka siyaasa uyyuu fedhu garuu gaafa isin gabbaatanii dubartii biyya arabaa jettanii afaan bantanii isuma dhugumaatti nama qaanfachiisa. Isinii galee perfeektii walitti himuutu barbaachisaa jechuudha. Si galee amma dubartiin biyya arabaa yaani hin fuudhinaayyuu maarreen godhinaayyuu jetta. Si galee እና ባንጋሊፍ ፓኪስታኒ ባንጋሊፍ ፓኪስታኒ አርገን ቤኮ አስበረን ባንጋሊፍ ፓኪስታኒ አርገን ቤኮችን አርገን ዱፌ መኑ መጣላባን ጅራ አቹማኖ ጀቻ ጀረ ሲገሌ ቪዲዮ ተናካ አከሚት ተነላለሱ እና ገቲ ከናፊ ፓኪስታኒ ማሊፍ ነረደምቴ ፓኪስታኒ ፊለቴ ኢሽን ስረደምቴ ፓኪስታኒ ፊለቴ ሱኒ ማሊፍ ዳጨ ዲያቲ atis dhiiradha Paakistaniinis dhiiradha. Si galee tokkoffaa dhiirummaa keessan ispoortiidhaan of cimsaa bakka qaama keessan ispoortiidhaan cimsitanii ennaani wanti hundumtuyyuu simpilisniif ta'a wanti hundumtuyyuu salphaasniif ta'a yoo uffattan illee sinirraa bareeda waan hundumtuu sin jedhee bar dubartii bira yoo deemte illee gammachiisuu danda'u qabda dandeessa. Deebee saayikoloojistii baradhaa waa dubbisaa isinii galee waa dubbisuun nama qaroomsa gatii ta'ee fi waa dubbisaa dubartii akkamitti gammachiisaa jedhe maarri maal gochiif na fuutarii nan gammachiisu taanaan nan gammachiistu taatee jennaan amma dubartiin isheen biyyaa jedhe barii eewdanii gurbaan abdiishaa jedhan sun dubartiin isheen biyyaa yooti gammachiistes yooti hin gammachiisnes afaan ishee qabattee si wajjin jiraatti. Summa billaan hin jiraadhu malee naalaan sittabu maal abbaa keessa biraa fuudha qofaa kun rafu tiraasii hammadhe nan gammachiisu taanaa ammoo dhugaa rabbisi bukkeen taa'u maalin si biraa fuudha bara maafi armee koo dhiisee maatii koo dhiisee haadha koo abbaa koo dhiisee kan hin dheerumuu fi maalifidha gammadee jiraachuufidha bara rahaa godhee jiraachuufidha bara yoo tin gammachiisnis yeeti gammachiisne afaan ishee qabattee si wajjin teessi maalirraa fuutan si wajjin taagaan maalidhati maaloodhaaf faana ta'a sammuu keessanii aayidoloojii akkasii sammuu keessaa jechuudha haraa baasa. Okay aayidoloojii akkasii sammuu keessan keessaa haraati baasa dhugaan jirtu kanuma dhagatiteef yoo haadha manaa kee hin gammachiisin hin fuudhin akkamittiin haadha manaa kee gammachiisuu akka dandeessu tilmaamii jechuudha. Nuti nama dhamalee hayawaanota miti nuti nama dhamalee hindaaqoo miti si galee hindaaqoon taraa zimmettee mandaaqoo wal yaabde walirraa bubbuuti miti waan akkasii jira miti dubartiin akkas miti bara dubartiin hindaaqoo miti kan gaafuma simmeetiin keessatti dhufu yaabdee akka barbaadde taatee isa booddee irraa buutu jechuudha. Si galee akkamitti dubartii gammachiisuu danda'a jedhe saayikoo isaa baradhu qoradhuuti fuudhii jechuudha osoon qoratiin hin fuudhin. Gatii kanaaf dubartii biyya arabaattanii nama rabsinaa rakkoon keenya eessadha eessa keessattiitu rakkanneen naanitu dubartiin gabbaatee abbaan manaa kiyya hojiin danda'u jettee sheekatti himattee jedhiiti tiigii godhii jechuudha. Si galee himachuun maal rakkoo qaba dubartiin isheen amma ishee durii mitila akkasitti quba qabaadha ijoollee keenya dubartiin isheen amma jirtu ishee durii miti haadha keenya faakoo keenya minaaminii miti gatii kanaafi isheen amma jirtu dhugaa jirtu imti gatii ta'ee fi furadha intalli dubbatte suni bilginnaa ishee mul'isu dhugaa dubbatte amannaatii furadha. Si galee dhiirri tokko anaan gammachiisu taana walla billa ani hin fedhuun si jedhe bar maal abbaa isaanirraa fudhata raasii koo ammadhee rafu yoo nan gammachiisin itti namni tokko jechuun jira miti simmeetiin koo jira miti dhanni koo waa tokko iyyuu tun ta'in utuu waan tokko natti dhagaamini yeroo hundumaa namni sun narra koree akka fedhe ta'e bu'a taanaan an qodaadha mokkami dhiiro qodaadha mokkam akka barbaade namni narra koree narraa gadi bu'aan hoomaayyuu yaadaan simmeetii koo eeggachuu hin danda'u miira koo eeggachuu hin danda'u yookaasu abbaan manaan koo dhirsi koo anaan na gammachiisuu hin danda'u akka fedhetti narruma ba'ee saatii fedhe narra ba'ee saatii isa barbaachise deebi'ee ciisa taana maallaan godharinaaf wallaan si wajjiniin jiraadhu malee amante samanuu baattes dubartii biyya arabaa fuutees fuudhuu baattes dhugaan jirtu kanadhaan liqimsii jechuudha. Tokkoon tokkoo kee dhugaan jirtu kanadhaan liqimsi. Na gammachiisuu hin dandeessu taanaan natti jechuun ana qofa jechuun akka koo jedhe dubartii gammachiisuu hin dandeessu taanaan hin fuudhuun hin barbaachisu fuudhuu fi jalqaba saayinsii fuudha sana qoradhu saayinsii isaa jechuudha. Si galee
Amma gurbaa wayifaa jechuunam wallahi duu qabda. Maalifi amma jechuudha dhugaa rabbi gurbaa wayifaa maal jedha seeti. Sadii sininga'u jedha siigalee sadii sininga'u akkamittiin akkaseetti ilaa illallah mataa qabatee ya siigalee sadii sininga'u jedha siigalee sadii miti lana eeggeeffadha waasiniif hima sadii miti siltii isaa beektanii muudii isaa beektanii jennaani tokkoyyuu gaadha nama gammachiisuu fi 3 4 5 6 7 deddeebi'uun hin barbaachisu siigalee siltii isaa beektanii jennaan miira haadha manaa keessanii heeddanii saayitii isheen barbaaddeetti deemtanii jennaan si tokko baqiidha jechuudha. Si tokko siin jedhee bar sadii miti si imti tokkoyyuu baqiidha. Kana amanaa fudhadha. Sadiin ga'u maarreen ga'u jinniin ga'u maalati ati nama hayawaana yaani ati manaa kee utuu simmeetii hin qabaatiin ati manaa kee utuu si wajjin fedhii gochuu hin qabaatiin akka baala mukaa siif achi raafamu irra kortee irraa bu'uun maal jedhamame? Oma faayidaa hin qabu jechuudha. Gatii kanaaf dhiirri keenya rakkina keessan hubachuu dadhabuu keessantu dubartii isin arrabsiisaa jechuudha. Dubartii kan isin gabbaatanii arrabsitanii fi rakkina keessa waan nu binneeffidha. Akkasitti quba qabaadha. Dhugaan jirtu kana liqimsaa jechuudha siigalee. Miira dubartii egaa dubartiin uumamumaan jechuudha. Uumamuu rabbi sila uumeeni miirri ishee akka keessan miti siigalee naxxaaddaaf jechuudha. Jiramti dubartii madhanna shoo'isuuf iyyuu saatii meeqa isinitti furata siigalee. Kan keessan garuu daqiiqaa 5 daqiiqaa 2 iyyuu isinitti furatu akka barbaadanidha. Gatii kanaaf saatii ishee dhanna shoo'iste miira ishee eedde saatii ishee barbaaddutti yoo deemte sadii miti tokko gaadhaas niin jedhee baru. Sadii miti sii tokko baqiidha. Sii tokko jechuudha yoo muudii isaa beektan. Kanaaf zimmetanii dhugaa rabbi jechuudha machuun gaafa tilmaamaa si ol naffiiga siigalee zimmee deema namni wayi zimmee